nuti geenye paarkii biyyoolii isaa gaarreen as geenye kan jiru. Maqaan kiyya Mahammad Tololaa jedhama. Iskaawutii paarkii biyyoolessi gaarreen Arsiitii fi daawwachiisaa bilookii dheeraati fakkaata. Sagaleedhaan baasta bakka ni jiru. Sagaleedhaan baasne. Eessidhaan si beekaa jechuudha. Hai, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu. Amma arramoo gara bakka haaraadha bakka naannoon deemnedha. Bakki kun paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii jedhama. So paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii maal akka fakkaatu wajjin maal dhimma biirootiif hin deemu hojii biraatiif hin deema garuu achuma maaliif isinitti agarsiisu jedhanii mana baa jirra. Mana boof jennaan safaruma keessaa manni aannan tokko jirti. So achitti goreetanii ciree dhabnamuuf jedha amma konkolaataan na dhufutti. Arra wanta dabarsan hunduma isaa isinitti hima wajjin oollaa jechuudha. Finfinnee kana karaa Adaamaa karaa Sallaa baana natti fakkaata garuu wajjinuma ilaalla karaa kamiin akka deemnu yeroo jalqabaatiif hin naqaanii paarkii kana garuu maal akka inni qabu maal akka inni fakkaatu wajjinuma ilaalla amma ciree jedheetanii konkolaataan amma na dhufutti na wajjin tura isayyuu dhaqinaa irra. Makiinaan keenya kunuuti. Kanaan imallaa jechuudha. Salaam. Deemsi keenya ni jalqaba. Kunuunis waan Finfinnee irraa jirra. Waan argaa hunduma isaa isinitti ni agarsiisa waan argaa hunduma isaa isinitti ni hima siniin dabbaru jedhee wayyaadha ayyee na wajjin tura kunu Adama jira, Adama keenya irraa Adamaadha. Karaa Adamaadha kan deemamu. Karaa Awwaashin deemu qabannee kan nuti deemaa jirru. Kacallee citte faffacaane biyya dhablee. Biyyoolii isaa gaarreen Arsii keenyatti kan jiru daluu kan isin agartan kun paarkichadha. Anyway wanti inni keessatti qabatu maal isaa wajjinumaan ilaalla. Vaya.
Egaa paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii keessatti argamna. As miiltoon tokko na bira jira. Amma wal barreetuti odeeffannoo ijoo paarkiin kun qabu nutti himaa jechuudha. Tole maqaa kee natti himi. Maqaan kiyya Mahammad Tololaa jedhama. Iskaawutii paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsiitii fi daawwachiisaa bilookii dheeraatiif fagaate. Asumaan baga nagaan dhuftan gara paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii jecha. Paarkiin biyyoolessaa gaarreen Arsii kun bara 2003 onkoleessa 21 kan hundeeffame yoo ta'u, paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii jedhamee bilookii 4 hundeeffame. Bilookiin kunniinis bilookii dheeraa Dilfaqaar, bilookii Cilaaloo Gaalamaa, bilookii Onqollootii fi bilookii Kaakkaa jedhamu. Isaan kun lafa kaarimeetiri iskeerii 931 irratti argamu. Akka waliigalaatitti gandoota 70 fi aanaa 14 daangeffamee argamu. Godina Arsii lixaatii fi Arsii kanaan keessatti kan argamu jechuudha. Isaan kun bilookiin sadan jiran badda irratti argamu. Bineensota marartoo ta'an of keessaa qabu. Cilaaloo Gaalamaa fi bilookiin Kaakkaa. Isaanis gadamsa baddaa, borofa gurraacha fi jeedalli diimtuun achi keessatti argamu jechuudha. Kana malee bilookiin dheeraa Dilfaqaar kun bilookota sadan keessaa kan adda isa godhu gammoojjii keessatti argama. Gammoojjii keessatti argamuun bineensota gosa garaagaraa 28 bilookan keessatti argama. Isa malees gosa shimbirrootaa 189 oltu as keessatti argamu. Gosa mukkeen gammoojjii 30 oltu as keessatti argamu jechuudha. Bilookiin kun bilookii lafa hektaara 1,342 irratti argama. Gandoota baadiyaa 3 fi gandoota magaalaa 2 daangeffamee argama. Haaromsa yeroo ammaa kanaan gandoota baadiyaa 2 fi gandoota magaalaa 3 daangeffamee argama jechuudha yeroo ammaa kana. Isaanis gandoonni kun ganda Maraabbee, ganda Dirree Arooressaa, ganda Dheeraa Dilfaqaar, ganda Dirree Qilxuu fi ganda Awaash Ijoolletiin daangeffamee argama. Asumaan bilookiin dheeraa Dilfaqaar kun dhiyeenya Finfinnee irraa kiiloomeetira 125, magaalaa Adaamaa irraa kiiloomeetira 25, magaalaa guddoo godina Arsii irraa kiiloomeetira 50 fi iddoo bashannana Soodaree kiiloomeetira 15 irratti kan argamu yoo ta'u, haalli hawwattummaa isaa yeroo bonaa fi gannaatti dadhabbii tokko malee konkolaataan karaa keessaa qaba waan ta'eef bineensota salphaatti bineensa akka gadamsa gammoojjii, ammarrees, jaldees, jeedala, waraabessa yoos guyyaan argan biloo kana keessatti jechuudha. Kanaaf turistoonni biyya alaa ta'e, biyya keessaa ta'e akkaataa ta'een bilookii dheeraa Dilfaqaar kana daawwachuuf yookiin paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii daawwachuuf gama keenya dhuftan sa'aatii 24f ulaan keenya banaadha. Kottaa daawwadhaa qabeenya biyyaaf beeksisnu jechaa horaa bulaa. Tole egaa galatoomii odeeffannoo guutuu nu kennitee fi maammee guddaa galateeffadha. Egaa amma itti seeneetuti paarkichi maal akka fakkaatu wajjinumaan daawwanna. Amma kan nuti jiru bilookii dheeraadha. Har'a isa kana daawwanna. Bor immoo isa daawwanna. Bor immoo Onqolloo Waabee daawwanna jechuudha na wajjini. Kanaafiyyuu har'a paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii keessaa kan dheeraa kan Dilfaqaar kan nuti jirru. Bor immoo sana ilaalla. So kutaa tokkoffaanii isa kana ta'a jechuudha. Kutaa lammaffaa immoo borii kuno. So naannoo kana maaltu jira? Bineensota paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii keessatti argamanidha. Warri kun guutummaan isaanii gosa simbirrootaa 189 ol, hoosiftoota gosa 28 ol paarkii kana keessatti argamu jedha ibsi kuni. Kun hunda isaanii achi keessatti argaa jirtu gadamsa gammoojjii, hammarreessa, quruphee, waraabessa sarara qabu. Waraabessa normaalii stripe zaayinaa jechuudha. Gicii, jeedala cinaan sararaa, jeedala bakka maraa, jeedala gurra bal'aa. Isaaniyyuu gosa 3 jira jechuudha. Sardiida dugda gurraacha, guljaa, deeroo, qeerransa, warbaa, adala illeettii, addee, awwaaldii keessa hantuutaaf tuqaa, osolee, hamaa gaagura beeku amma kananii.
Amma isin agartan kun ammas paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii keessatti argamu. Yoo carraa arganne nus deemnee ilaalla. Na wajjin tura. Leezar ነው? ግሬተር ነው። ፊሜል ናቸው። አማሚት ጋብና ሁዱ ከኔ ያለ ይበልጣል ማለት ነው። ከማውንቴን ያላ ይበልጣል። በረሃ ስለሆነ ሲክራት አንተ እያወዛወዘች ልጅ ነች ደግሞ ቶሎ ገደም ዘገሞጂ አከኒ ሰነመላል ተኒካተ መቃወን እንዲደም ይሰደድ ድብሰን ገሻቱ ፈቅረታለች ዋይልድ ላይፍ ብቻ አባልካታለ ቄረንስ ይለየናል። የትኛው ቄረንስ? ቺታ ነው ሌኦፓርድ? እንትኑናል ኮመኒ ከረሰን እንዴ ሌኦፓርድ እየሮጡ ነው ሌኦፓርድ እንጀራ ይጃላል ተኒ ቤቱ እሺ ዱባይ ሴቶቹ ቆይ ከራጀለ ከናንተ ሌሎ ሜ ጁነዲን ይትብልብል ሜ ጁነዲን ምንድን ነው ይሉ አዲስ አፋታው አራት ሊወረስ ምትሪ መጋላት ያው ከነማ ፌንስ ያስፈልገዋል። ታውቃለህ? ሽቦ ፌንስ ያስፈልጋል። ከዛ ጅብ ያስፈልጋል። ይብላው ሰው የሚደባው ሰው ማስበላት ሰው ነው ጅቡ የሚበላው። የሰው ጅብ ነው። አይ ነምን ዋንዳ ደውደም ተቆራቤስ ይሁንልስ እንዴ እንደኛሙ እሺ በቃ ይታያል። አሱ በቃ ነው ጠርቶ ያወጣል። እሱ ኤክስፐርት አለ። ሌዘር ነች አቺ። እኔ ካሜራ ይዤ ልመጣ ነበረ። ቆይስ ፎቶ እናንሳው። ከፊቱን ተጠቃለ ወረድና ነው ለማጀር ኮት ቦይ ይላል። ኮረክት ይላልሽ ያላለች በዚህ ጋር ቀስ በየ በዙ ቪዲዮ ቀረጽኩልህ። ፎቶ አንሳ ፖስት እናደርጋለን። ቆይ አትይጅ አንተ ትሻገራለች። ትሻገርማ በጣም ተሻገር። በኢየሱስ ፎቶ ፖርትሬት አድርግ። ፖርትሬት አይደርስ። አዎ ይደርሳል። ከሲቲም ቢኒን ሰላ ዲንታ ይችላል ብሮ ሳፋሪን ከነጋ ብሮ ብዛታቸው ምን ያለ ለዚህ በጣም ብዙ ነው ያላቸው አይደል? እሱ ነው ያለው። አንድ ሺህ በላይ ያላቸው የሰን አሉ ጀን ኮንስትራክቲ እንቀብዲሰን ተቆም ቢዲኮስ ተቆም ገናምስ ደሞጀ ሆነሲ ኔዘር ያገረ ይስላ ሰራለ ጠራጉ ቀብደን ጥቆ እሺ ወደክ ትደ አረ እሙ ለግ ገመት ባን ይላል ከፍታር ቆራቲ ገላ ማይ ጋድ ስትሪማላችሁ አከሲቲን ቤተክርስቲያን ምርከከሰኒቲ በኔ ሰላላ ዲብ ትሪቹዳ ፓርክ አጃይባቲ ያንጀ ኮባቲ አኔ ሞራ ገንሴኒ ይውዳ ፍኔቲ ባየ ዲውዳ አሁን ፕሮሞት ማድረግ ባየ ፖስተር ይመጣል። ፖስተር ደግሞ ኔ ወንዶታ ከነ ወደት ጀረኔ ሞጅ ማንዳላ ጭሮ ወንዶታ ከነ ፉልራቶች ይላል ተሻግሯል። Kirinsa yuba yebaridada qabbana qaba namin gaaddisa qaba jala taa'uuf danda'ama. Waaw aduu akkam gubaa jiru jira garuu qilleensa baay'ee utuu malluu bakka ta'e dhaabannee awwaalcha ta'e bira jirra. So awwaalchichi maal qaba sababni isaa maaliif as jira yookiin maalidha akka jedhu wajjinumaan ilaalla. Kan mana tokkotti kun?
Tole amma isa jirra iddoon kun maal jedhama maaliif dhumnes? Iddoon itti argamnu kun paarkii biyyoolessa gaarreen Arsii keessaa bilookii dheeraa Dilfaqaarii. Iddoon amma itti argamnu kun keessa paarkii bilookii dheeraa Dilfaqaarii keessa iddoo awwaalcha Ujunee Baajee jedhama. Iddoon kun duraan bara 1960 yookiin 70 keessa iddoo hawaasaa ture. Hawaasatu as ture. Hawaasni as ture kun gootu paarkiin kun osoo hin dhaabbatiin hin dura jechuudha. Kana keessatti gammoojjummaan asitti akka malee babal'achaa ture. Gammoojjummaa babal'ate kanaan wanti as keessatti namni naannoo san yeroo san ittiin jiraatu mana biyyeeti. Mana biyyee kanarraa immoo gara mana shambaleexaa kaa'amachuutitti baanadhanii gara naannoo amma magaalaan dheeraa jirtu kanatti ka'an. San booda immoo iddoo kana fedhuma ofiitiin paarkii godhanii paarkii kana daangessan jechuudha. Yeroo paarkii daangessan san dura iddoon awwaalchi kun asitti jira. Sana booda asii marga lafa kana kalatanii marga asii haamanii gara mana citaatti taran jechuudha. Kanaaf amma iddoon awwaalchaa kun iddoo awwaalcha goota Ujunee Baajeeti. Ujunee Baajee kun gootummaa qaba. Yeroo duritti namni waan garaagaraatiin goota ta'a akka amma yeroon dorgame kanatti osoo hin taane waraabessa adameetiin ajjeesuun goota ta'uu danda'a. Diina ofirraa faccisee diinaan beekamtii ta'a waan ta'eef inni kun amma diina ofirraa dhorkuun nama beekamtii qaba jechuudha. Ujunee Baajee kun jechuudha. Kanaaf yoo awwaalchisaa jira jechuudha. Awwaalchi kun iddoo kanatti awwaalamanii siidaan kun kan isaaniiti. Kun asitti isa kana hin cabee inni kun siidaa isaaniiti kan yeroo sanii wanta isaan hojjechaa hin turaniin mul'isa jechuudha. Inni biraa immoo kan irraa cabe kunoo iddoo kanatti jira. Kanallee sillaasisuu danda'a. Kunoo isa kana. Inni kuni leenca. Leencummaa isaa argisiisa namni goota ta'e akka leencatti ilaalama waan ta'eef leenca kuni. Inni kun immoo waraanaaf wanteedha. Waraanas eeboodha. Cokkoo isaa kana in mul'ata. Yoo san isa kana fa'aan lolaa turan. Kanaaf goonni kun waa baay'een beekamanii waraanaa fi wantee garagaraa wanta diina ofirraa ittisuun danda'an qabatanii goota loleetiniin diina ofirraa faccise jechuudha. Tole. Ulfaadhoo ibsa nuu kenniteef. Baay'ee galatooma. So akkuma isin amma dhageessanii waa'ee bakkichaa seeraan bartanii itti hidhatanii yaadam itti fufna paarkichi maal qaba kan jedhu wajjinumaan ilaallaa jechuudha. Guutummaa paarkichaa keessa naannofne hanga danda'ame maal qaba kan jedhu wajjin ilaallaa. Wajjin turaa isayyuu naqina. ተኝቷል ሁላ እዚህ ጋር ተኝቷል። ከዛ እዚህ ጋር ቆሟል። Gadamsoota baay'ee ta'e gama keessatti agarre so isaaniin itti adeemneetuti yoo itti ilaaluu dandeenye itti adeemnee ilaalla. Makiinaa keenya kun as dhaabne kunoo gareen kunuuti. Sagalee keenya dhokfannee karaa kan biraa naannofneeti kan nuti ilaallu. I mean fuuldura isaanii hin taane karaa kan biraatti naannofneeti kan nuti ilaallu. Isaan baay'inaan gama keessa dhokatanii kan isaan jiranii gaaddisa jala dhaabataa jiru kan immoo ciisaa jiru gadamsooti. So asuma tura. Nedemna
agartan kun gadamsadha. Ammis agartan kun bakka tokkotti jechuudha. Gama keessa jiru zoom godheetan kan isinitti agarsiisaa jiru. Amin paarkiin akkas bareedu kan biraa jira yaadeen beeku garuu paarkii ajaa'ibaati. Laandiskeeppiin isaa maal isaa akkanitti miidhagu ta'uu agartanii an ilaalu. Imalli keenya itti fufeera. Amma eessa akka dhaqaa jirru dhageenya isa dhaqaa jirra. Amma iddoon jiru kun iddoo gadamsa itti ilaallee gaara Dilfaqaar jala jirra. Dindila iddoo dindila jedhamu darbinee irra amma kaampsaayitii fi iddoo manni waraabessi itti argamudha. Manni waraabessi jira amma? Jira. Sagaleedhaan baasna. Sagaleedhaan baasta bakka ni jiru? Sagaleedhaan baasne. Si beekaa jechuudha. Beekumsa osoo hin taane yeroodhaan sagaleedhaan waamu san inni ba'a. Muuxannoo itti qabna waan ta'eef muuxannoo saniin ba'a. So wajjin maal adeemnu jechuudha. Sagaleedhaan waraabessa baasuuf jedhu soo dhannee ilaalla. Mee akka isaan itti baasan immoo wajjin ilaalla jechuudha. Isaan sagaleedhaan waamanii eewwaa baasu waraabessa baasu. Ajibba. Wata nu wajjin ammayyuu nu wajjin ta'a. Waraabessa barbaadaa jirra. Solaree Langano Nedana Shalafi Abjata Dawana Wanjifi Sawais Nedana Nedemna 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 Asitti waan taaga? Diwaama. Yookiin jidduu sanii ba'a. Kallattii kana ba'a mareen gaddaatti irratti arganne asumaan ol ba'e. Asumaan ol ba'e? Sa'aatiin isaa meebii jiraachuu isuu danda'a? Garuu yaallaa jechuudha nu. Sagalee dhageessiseera. Yoo baay'een ilaallaa jechuudha. Karaa lama kan nuyi eegaa jirru yookiin karaa sana yookiin karaa sana. So inni enna jechuudha amma.
yoo naan baheen jira garuu yoo baheen ilaalla yoo bahutu baatee isa kan qabu garuu teeknikiin isaan ittiin waraabessa waaman akka kanatti jechuudha. Yeroo hundumaas yeroo turistoonni akkas daawwachuudhaaf dhufanii teeknikiin isaan fayyadamanii ittiin waraabessa baasanii namooti akka ilaalan godhanii kanaa jechuudha. Sa'aatiin nuti dhufne sirrii miti sabateef malee fakkeenyaaf gara galgalaa yookiin gara ganamaa yoo ta'e sagalee mamma dhageessan kanaanii sagalee waraabessa fakkaatu kanaanii fakkeessanii waraabessa waamuu jechuudha. Mee xiqqoo eenna xiqqoo yaalla kunoo akkasin ilaaltan kanaa jechuudha kunoo. Baik, itu kah? Balik jalan. Okey, arge. Baik. Lafa bala. Mano kamera rasinitti mul'atu malee hin bahe. Achi as garagalee nu ilaalaa. Mano imagine anama ay kamera dhabu. Danda'a gaa ana margaan jira jakootiin garuu kameraan gaafa butu. Ay tuusi ni agartanii itti tola ture. Akkas ilaalaa jirudha kun. Akkamitti ilaaltu ree? So bifa kanaan sagalee dhageessanii kan isaan baasanii waraabessa akka ilaallu godhanii ajaa'iba miti. Sagalee waraabessaa qabu fakkeessanii tuti bifa kanaan baasanii akkasittiin ilaalle jechuudha. Baay'ee ajaa'iba. Deemsi keenya mayyuu tuufa nu wajjin tura. Awashif kanale nijena berbirgi bewabe nijena 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 nijena. Amma bakka kaamping saayitii geenyerra. Amma moo bakka ta'ee jirra. Bakka ta'ee geenyee kaamping saayitii godhaa jiru. Kun immoo kaamping saayitii kan bara. Oromiyaa daawwanna nideenna nideenna Baashi minaani keessashi bishaani Oromiyaa dureetti. Hanga asiitti tokko irraa keessa dhufuu danda'a. Amma asiitti eeggadhaa egaadha. Kaamping saayitii naannoo kana bulama. Asirra bulama. Namni fiiguu isaa isinitti agarsiisan. Shuuf. Look. Magaalaa dheeraa achii gadi ilaaltu jechuudha. Mataa ishee irra bulu jechuudha. Magaalaa dheeraa achii gadi ilaaltu jechuudha. Kun laayinii isheetiin mataa isheetiin. Magaalaan kun magaalaa dheeraa natti fakkaata. Meexinoo isheen dirriin godha. Ishi magaalaan kun maalidha? Magaalaa godina Arsii itti argamtu keessaa magaalaa dheeraa. So bakki kun bakka maaliiti? Paarkicha keessa. Kuni iddoon amma irra dhaabannee itti magaalaa dheeraa gallaallu kun gaara Dilfaqaar jedhama. Gaara Dilfaqaar. Okay. So namooti as bulu moo namooti paarkii daawwatan? Namoonni paarkii daawwatan iddoo biraa bulu. Iddoon kun illee yoo bulan filatamaadha. View sababa qabuuf jechuudha. Asirraa gadi ilaalanii wanta baay'ee argu jechuudha. Magaalaa haala teessuma magaalaa bal'ina ishee akkasumallee immoo paarkichallee fageenya irratti kan mul'atu jechuudha. Paarkichi gara kanaa mul'ata. Guutummaatti. Kanaan mul'ata. Kun immoo magaalaa. Bakki magariisi sun maalidha?
Isa kam. Kan Inni gamaa magariisa. sana. Inni gamaa suni shankoora wanjiiti. Shakkora wanjiidha kun. Asitti oomishamaa jechuudha. Inni kun shankoora wanjiiti. Biraanchii doddotaati. Kan doddotaati jechuudha. So as bulanii beekuu turistoota dhufanii. Fanii bulanii. As iddoo kana. Dukkaana fidatanii ibidda faa qabsiisanii nyaataaf dhugaatii garaagaraa asitti taphataa bula jechuudha. Tole ulfaadhu. Akkuma isin geessanidha. So bakka kanan bulama. Bakka kana bulameetuti view ajaa'ibaa jira fuula godhu. View kana yaaddaniitu kun gala. Aduun gaafa seentu as dhaabattanii aduun gaafa seentu jira lu. Amma aduun natti baaranaa. Egaa isin fadha. Ajaa'iba dhugaa rabbi. Ajaa'iba kun. Turtiin keenya kana fakkaata ture. Kutaa kan biraatiin immoo walitti deebina. Ammasitti ciao.